Amma yeroo fayyaa qabnu keessatti waaqayyoon yaadannu uumaa keenya beeknu fayyaan keenya kunillee waan nu ganu nutti fakkaatu jechuudha. Namni kun laalaa kaleessa waan inni fakkaatu nama hirree qabu nama ispoortii hojjetu ture. Har'a garuu dhukkubsatee harka namaarraa barbaadaa yookaas immoo gargaarsa gaafachaa jira jechuudha. Mee suura kana laalaa garaagarummaa inni qabu jechuudha. Yeroo bishaan bukkee dhaabatee jiru kanaaf amma yeroo dhukkubsatee hiriyoonni isaa isa bira jiran kana jechuudha. Miila isaa ilaalaa fuula isaa illee ilaala nama biraa fakkaate jechuudha. Dhukkubni qaama isaa hundumayyuu jijjiiree jechuudha. Nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha isiniin jedha. Rabbiin galanne guddaan haa ta'u. Isinis nagaa akka taatan abdiin qaba isiniin jedha. Hammallee lafa jirtanitti nagaa ta'a. Waaqayyoo fayyaa guutuu nagaa guutuu lafa jirtanitti isiniif haa kennu. Bara jiraattan hunduma keessatti isinin dhukkubsachiisin isinin jedha obboloota koo. Dhukkubsachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Biyya lafaa kanarra wanti dhukkubsachuu caalee hin jiru jechuudha. Waanuma kamillee obsuu dandeessa garuu gaafa dhukkubsatte jireenyuma jiraattuufillee baqa abdiitu si jalaa gadi bu'a jechuudha. Abdiin qabdu jechuudha. Namni fayyaa qabu tokko hojjedheen jijjiiramaa bakka akkasiin gaazexee waan baay'ee karoorsuu danda'a fiigee hojjechuuti baqa namni biraallee jajjabeessuu danda'a jechuudha. Garuu gaafa fayyaa dhabe ofiidhuma isaatiif iyyuu harka namaatti deebi'ee harka namaarraa barbaadu harka namaarraa eegu fayyuu dhiisuu isaayyuu sammuusaa gaaffii isaaf dhiyeessa jechuudha. Namni kun jechuudha kinoo akkuma argitanii suura isaa isiniif galaksee ture kan duraayi nama baay'ee jechuudha. Nama qaamni isaallee nama ispoortii hojjetu nama qaamni isaa guutuu yeroo fayyaa turetti amma garuu obboleessi kun jechuudha dhukkubsatee jechuudha mana yaalatii fi yeroo inni gargaarsatti gaafachaa jirudha jechuudha. Dhukkubni inni ittiin qabame immoo kaasariidha jechuudha obboloota koo. Yeroo baay'ee jechuudha dhukkubni kaasarii kun baay'ee amaadha jechuudha. Namoonni baay'een gara Turkiyee deemanii yaalamanii guyyaa waaqayyo isaaniif jedhe yeroo ga'uu didutti deebi'anii fayyaa isaanii nagaadhaan gara biyyaatti deebi'u yeroo baay'ee gargaarsa birrii gurguddaa gaafatanii jechuudha. Humna isaaniitiin yaalamuu dadhabanii isumayyuu immoo jechuudha birrii gurguddaa erga sabni walitti guuree fi erga gargaaramanii immoo mana yaalaa guddaa gara biyya alaa imaluudhaan taasisanii reef isaaniillee yeroo biyyatti galu keessumaa mucayyoo tokko jechuudha yeroo darbe keessatti gaa'elli torbeetti waan akkasitti qabame jechuudha. Marmaraa yeroo deemanii abbaa manaa wajjin dhukkubni saambaa kun keessatti argame dhukkubni kaasarii kun keessatti argame mucayyoo kana abbaan manaa fuudhee gargaarsa gaafatee biyyarraa jechuudha ollaanii kanarraa beektu jedhee yaada namni hundi tariyoo dhaga'uu baattan malee gargaarsa gaafatee uummanni Oromoo jechuudha birrii miliyoona walitti yaadamu jechuudha walitti qabanii fi gara biyya alaa imalanii garuu haa ta'u malee mucayyoo sun hooluu hin dandeenye boqottee gara biyyaa deebite. Akkuma beekamu immoo obboleessi maskii mangee dhukkubsatee isaanillee mana yaalaa wajjin turanii inni immoo waaqayyoo guyyaan kee har'a miti jechuudhaan fayyifatanii obboleessa isaanii gara biyyaatti deebi'anii obboleessi kunis carraadhuma sanaadha siniin jedha kan isa qaqqabe maaliif warri fira qabanii warri namoota qabeenya qabanitti firooma kan qabanii deemanii mana yaalaa yaalamuu danda'u siniin jedha. Namoonni garuu fira hin qabne nama isaan gargaaruu hin qabne carraan dhukkuba kanaan boqochuu isaanii baay'ee salphaadha siniin jedha obboloota koo. Obboleessi kun onlaayinii karaa feesbuukiitiin jechuudha gargaarsa gaafachaa jira. Obboloonni gargaaruu barbaadda yoo jiraattan lakkoofsa isaa fidee isiniif maxxansuutii nan danda'a siniin jedha. Fayyaa kan namaa kennu rabbidha. Borutti immoo maal takka namarra ga'u hin beekamu waan ta'eef yeroo rakkanne keessatti yeroo fayyaa dhabne keessatti waanuma kam keessatti iyyuu karaa dandeenyeen jechuudha wal haa gargaarru fayyaan harka rabbii keessa jira.
obboleessa keenya immoo waaqayyo jechuudha qoricha inni fayyadamu keessaanis ba'ee kallattii kamiiniyyuu haa ta'u kallattii barbaaden jechuudha obboleessa keenya kana isaa haa fayyisuu fayyaa isaa guututti isa haa deebisu shiniin jira obboloota koo garuu yeroo qaamni keenya kun jechuudha nagaatti yeroo jiru adaraa dhugaa rabbi jechuudha uuman keenya wanta nuuf kenne hunduma isaayyuu jechuudha itti kabajamuuf itti ulfeeffamuudhaaf kan inni nuuf kenne waan ta'eef adaraa jechuudha kallattii hundumaaniyyuu qaama keenya akka hin salphifne iddoo hin taane akka ittiin hin dhaabanne mucaa kanatti ittiin dhaabate jechaaf jira miti jechuudha garuu akkasumatti bakka of eeggannoo haa godhannu uumaa keenyaaf jechuudha maaliif boruu keenyatti wanta taanu waan qaama keenyarra ga'u sababa hin beekneef isiniin jira. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan namoonni gargaaruu hin dandeessu ta'ee gargaaruu barbaadanii mucaa kana qabeenya keessanii gargaaraa akkasuma warri itti siqanillee yaada gorsaan jechuudha karaa dandeessan kamiiniyyuu warri kaan immoo jechuudha amantaa keessaniin musliima kan taatanii akka quraana keessanitti du'aayii godhaa fi kiristaanillee kan taatanii akka macaafa qulqulluutti akkuma itti amantanitti jechuudha adaraa keessanii kadhata godhaa fi namni kun kadhata barbaada obboleessi kun guyyaa rabbi biyya lafaa kana irratti isaaf kenne haa jiraatu sheniin jedha nagaanis immoo isa barbaadu kana isaa rigachiisee gara biyya namaa kana soo ta'e deemee fayyee obboleessa keenya nagaan isa haa deebisu fayyaa isaa guututti isa haa deebisu hiriyoonni isaallee baay'ee gaddanii jiru shiniin jedha obboloota koo anillee baay'ee tokko gadde namni akkamittiin jechuudha yeroo fayyaa qabuu fi yeroo fayyaa dhabe jechuudha akkamitti akka inni jijjiirramu foon kun halagaadha jechuudha dhugaa rabbii haalli yoo si mijanne ta'e yoo rakkatte yoo beelofte yoo dhukkubsatte jechuudha bakkeedhumatti si dhiisee deema jechuudha akkuma baala jechuudha fakkeenyaaf yeroo bokkaa argatee yeroo haalli itti tole keessatti illalisaa hin bareeda jechuudha hin miidhaga garuu gaafa bakka haalli sun itti jijjiirramee ongeen itti dhufee haduun itti baay'ate irraa harca'ee mukti duwwaatti afa jechuudha nama gana jechuudha hin qabu jechuudha wanta itti hamanaman jechuudha namarraa sokka jechuudha kanaaf obboleessa kanallee akkasumadha isiniin jedha wanti qabnu hundumti isaayyuu alagaa ta'uu isaa beeknee uumaa keenyatti siignee uumaa keenya wajjin hariiroo godhannee lubbuu keenya isatti haa kennanu shiniin jedha yeroo hundumayyuu maaliif namni gaafa dhukkubsatu inni jirummoo jechuudha irraa baratee gara uumaa isaatitti deebi'ee jireenya isaa akka uumaa isaatti kennatuuf isiniin jedha obboleessi keenyas nuuf fayyuutti danda'a waaqayyoo isaa haa fayyisu jedha isinillee kadhata keessaniin karaa hundumaaniyyuu akka bira dhaabattanii abdiin qaba isiniin jedha obboloota koo namoonni haaraa taatanii jirtan sabskiraayib godhaa isiniin jedha yoo jaalattan laayik godhaa isiniin jedha guddaa galatoomaayii turtiin keessan turtii bareedaa haa ta'u yoon dogoggora qabaadhe dhiifamaa isiniin jecha yaada keessan koomentii jala kaa'aa isiniin jedha galatoomaa baay